Jirtu daawwattoota TV ONN kun qophii milluu aartiiti. Qophii milluu aartii keenya torban yeroo hundaa keessummoota aartii irratti hirmaatan barreessan hojii aartii adda addaa irra jiran qabatee isiniif dhiyaata. Har'a immoo barreessaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Barreessaa kana jenna turtii agadumaatti nu waliin turaas jenna. Noori kam Nagoon mee ani maqaa kee dubbannee maqaa kee fi eenyu akka taatee maal akka barreessite daawwattoota keenyaan ga'e. Baay'ee gaariidha galatooma. An maqaan koo Gaarii Mangashaan jedhama. Sooshaal miidiyaa irratti miidiyaa hawaasaa irratti Abbaa Booraa yookaan Gaarii Abbaa Booraa jedhamti kan beekamu. Dhiyaa Oromiyaatti daladhe. Kanaan dura hojii ogbarruu kitaaba Gadoo Lakkuu jedhu barreesseera. Akkasuma immoo sagaleedhaan waan arfan tokko hojjedheen jira. Aagaa yaada ga'ulmi namaa isa kan jedhuu fi kan kana fakkaatan miidiyaa hawaasaa irra jiruun gama yuutuubiitiin jechuudha. Gama barnootaatiin digirii jalqabaa ikoonomiksii fi lammaffaa immoo maasters of business administration dhaan kanan xumure. Maalirra jirta? Amma kan hojjechaatti jiru baankii hojii gamtaa Oromiyaa keessaati muummee daldalaa idil addunyaatti kanan jiru. Gaariidha. Egaa baankii hojjechuu fi kitaaba barreessuun akkam wal biratti? Baankii hojjechuuf kitaaba barreessuun egaa industiriin baankii biyya keenyaa isuma beektanidha. Baay'ee xiqqoo biizii naman godha. Ganama ba'anii galgala galuutu jira. Sana irratti immoo torban guutuudha kan hojii hojjettu. Dafinooti hanga sanbata xiqqaatti kan hojjetamu. Sanuma keessatti keessa kee wanti tokko yoo jiraate yeroo wanta si daangessu natti hin fakkaatu beekte yeroo waliif qooddee hojjette inuma hojjetamaan akkasumattiin hojiidhaa galaa barreeffamoota koovidiitti gochaadhuma kanan akka kanattiin kitaaba kana hojjechuu danda'a jechuudha. Kitaabi Gadoo Lakkuu jedhu kun bara 2017 kan maxxanfame. Mee yeroos barataadha moo hojiirra jirta? Sana duradha kan barreessaa ture. Yeroo sana yuunivarsiitii Jimmaan ture. Utuman baradhuudhaan walaloo sana kanan barreessee walitti qabaa ture. Garuu ergan hojii dhufee gara hojiitti eegsisanidha kanan hojii sana walitti fidanii qindeessanii gara kitaabaatti jijjiiruu yaale. Kitaaba kana barreessuun yeroo barumsa keetii jalaatti hinatu ture? Homaa yeroo barumsaan jalaanatu ture. Yeroo sana akkas doormii keessatti dubbisuun hin jira. Laayibireeriitti dubbisuun hin jira. Gaafa dadhabu gara kanatti dhufeedha kanan gara walaloo barreessuutti dhufeetan xiqqoo ishee kanan refresh godheenii deebi'allee gara dubbisuutti dhufu. Walaloo tokko yaada keessa seenee yoon barreesse akka waan ba'aa ofirraa fudhee lafa kaa'ettidha kanan deebi'ee hojii kootti deebi'ee jechuudha. Kanaaf walaloo barreessuun boqonnaa keetii siif madda kitaaba kana barreessuu sii ta'eera jechuudha. Akkasidha yeroon dadhabullee gara sanatti hin baqadha. Akkasumallee sa'aatii boqonnaa kooti yeroo sanatti jechuudha. Gara kanaa yookaan gara waa dubbisuutti wajjiniin gatiin yeroo dabarsuuf akkasitidha kan inni xumure. Hiriyoonni kee yeroo boqonnaa keetii gara waa barreessuutti ceetu isaan bakka biraa deeman mee waan walii wajjin haasofte qabda? Akkam? Fakkeenya amma ati yeroo boqonnaa kootii kanan barreessaa jetta. Hiriyoota qabaachuu malta yuunivarsiitii isaan deemnee bashannanna siin jechuu danda'u. Ani deemeen bashannannu sammuu koo waan ittiin boqonnaatti fudhadhu qaba jettee isaaniif illee barumsa wayii waan laatti qabda yeroo kanatti. Akkas gaala yuunivarsiitiitti laayifii humtati qabdu hiriyoota wajjinidha kanatti dabarsitu. Egaa yaaddoon barnootaa kun hin jira yaaddoon qormaataa maallaa saamintoota akkas hojjechuutu biisisi godha gatii ta'ee fi yeroo baay'ee kanatti boqonnaa argattu ijoollee hiriyoota kee wajjinidha kanatti dabarsitu. Haa ta'u iyyuu malee ani kanan barreessu yeroo baay'ee halkan fa'aa irriba keessaa ga'eetudha. Doom ijoollee wajjiniin gaafa rafnu ibsaa fa'aa bobeessedhaan halkan utuu isaan rafanii ka'ee kanan barreessu. Halkan irradha kan yeroo akkas sirriibina irraa badee yookaan utuman dubbisaa jiru yeroon dadhabuudha kanan itti dhufu gatii ta'ee fi sa'aatii sana fa'aadha kanan fayyadamu halkan irra ergan rafeetii irriba keessaa ka'ee barreessu. Sana booda immoo ijoollee hiriyoota kootiif ergan yeroo laadhee booda
yeroon itti waa barreessu yookaan gamoo barruuti waa hojjechuu qabu yeroon ofiif laadhaan akka kanattidha kan hojjetamaa ture. Amma gara kitaaba keetti deebinaa kitaabni kee Gadoo Lakkuu jedha. Keessa kitaaba caalaa kan kitaaba sana ibsu yookaan nama ofitti harkisu qola isaati yookaan baallee isaati. Gadoo Lakkuu mee akkamitti naa ibsuu dandeessa? Gadoo Lakkuun egaa dhugaa dubbachuudhaaf keessa isaa otoo hin seenin iyyuu akkaataatti boocni kitaaba kana qolli isaa kun hojjetame irraa kaasee namni waan baay'ee hubachuu danda'a jedheeti kana yaadu. Keessumaa mana maxxansaa yeroo inni ture irratti yeroo kanatti fudhate boca kitaaba kanaa hojjechuudhaaf fakkii fuula kitaaba kanarra jiru akkamittiin akka inni maqaa isaa wajjiniin wal simatu keessa isaallee akkamittiin akka inni ibsuu danda'u itti yaadne yeroo fudhanneeti kan hojjenne yaadde achirraati amanaa fudhattee fuula kitaabaa kanarraa haati mataa qabattee boossu ni jira. Fuula ishee irratti yoo argite imimmaan lakkuudha kan bu'aatti jiru. Sunumtillee gadoon sun lakkuu ta'uu isaa achirratti ni ibsa. Dhumarratti dargaggeessi yookaan haa ta'u abbaa manaa ishee mucaa fudhatee kan ittiin lola deeman eeboo kana qabateeti kan deemaatti jiru. Isheen sababa jala gadda irra jirtuuf sababa waa jalaa miidhameefidha kan isheen gadda irra jirtu bo'aatti jirti. Bo'icha sana nuffee abbaan yookaan ilmi sun gadoo sana baasuudhaaf waan isheen boosse kana gara gammachuutti jijjiiruudhaaf meeshaa lolaa qabateedha kan inni adeemaatti jiru. Akkasuma immoo dugda kitaaba sanaa yoo ilaalte barreeffama jalaatiin namoota lama alaabaa ol kaasanii jiran argita. Namoonni sun lamaanillee lakkuu akka isaan ta'antu argama. Nama lama ta'anii gatii jiraniif. Alaabaan ol ka'u sun gadoon erga ba'ee booda bo'ichaa haadhaa sun erga ba'ee dhumee booda faajjii dhaabbataa jiru mul'isa isaaniin. Imimmaan haadha sana haqeeraa jechuudha. Imimmaan haadha sana gadoon erga ba'ee booda imimmaan inuma dhaabbata bo'ichin dhaabbata. Gadoon ba'uu isaatiif immoo duuba isaa irratti alaabaan dhaabbachuu isaa mul'isa. Gadoon ba'ee kan alaabaan dhaabbachuu qabu faajjin akka dhaabbachuu qabu kan inni eeru kitaaba kanarratti jechuudha. Fakkeenya qola kitaaba kanarra imimmaan illee kan lamaan bakkaan ba'aa jiru jira. Kan lamaan ba'aatti jira. Qola kitaaba kanarra kan jiru Gadoo Lakkuun kun keessa kitaaba kana keessa jira. Wal ibseera. Sirriitti ibseera. Barreeffamumaanis. Fakkeenya haala jiruuf jireenya uummata Oromoo ibsaa. Qolli kun guutummaa guutuutti dubbata. Dhufee immoo asii deebii laateera. Gaaffii haadha sii boossu deebiin jiru akka yaadutti namoonni kun imimmaan haadha kanaa dhaabuuf tokkummaa isaan barbaachisa. Tokkummaan kun immoo yoo wal ta'anidha. Wal ta'uu kanaaf mallattoo kan ta'e immoo alaabaan sun dhaabatee mirmirfamuu isaati jedhee yaada. Mirmirfamuu isaadha. Garuu aan kitaaba kanarratti kanan ibsuu yaale gadoon hin jira. Gadoon kun erga ba'ee booda garuu gadoo kana cichanii xiqiidhaan tokkummaadhaan jabaatanii gadoon kun yoo ba'e faajjiin dhaabbachuu akka inni danda'u kanan ibsuu barbaade malee gadoon ba'eeraa faajjiin dhaabbateera jedheenii ibsuu komitiin. Akkasumas immoo yoo mata duree Gadoo Lakkuu jedhu keessa isaatti dubbiste yaaduma kanadha kan inni siif kaa'u. Gadoo Lakkuun kun mata duree mataa isaa danda'e qaba jechuudha as keessa. Danda'e qabaan. Mee atuusa kaan ittiin ce'een dura walalocha dubbisnee dabarru nu dubbista. Natti tola. Hayyee. Gamanumaan Gadoon Lakkuun namoota kitaabni kun harka hin geenye Gadoo Lakkuu maal akka isheen taate maal akka isheen ibsitullee gamanumaan gatii dhaga'aniif carraa kan argachuu natti toleera. Gadoo Lakkuu jedha. Nafti keessa miilatee yeroo dhadhiibduu dafqitee sitti eeltee gatii kan kee yoo dhabdu fageessiteetti yaaddee milkaa'us yoo haftu mirga uumamaan qabdus gaafa itti sirbamtu. Abdii akka hin kunne eeggadhu guyyaa kan kee akka hin banne mul'anni kee huqqisee sitti jiitessee jireenya sitti hadheessee abdiin kee qaqallatee balballi kee martinuu sitti yoo coccufame akka harka hin laanne imala kee gidduutti kuttee seenaa guddaati qabdusee si jalaa ukkaanfamee imimmaan gaddaaf yaaddoo iji kee yoo qisanii dhalli miixattee deesses deessu harkaa yoo dhumanii kaan wareegamanii kaan isaanii yoo hidhamanii fuuldurri keenni borii yoo sitti ta'e dukkanaa yaadni marrummaan kee hidhee yoo si dhoru kee humnaa hin jilbeenfatin tasaa harka laadhattee maaloo jabaattee injifattee hanga baaftutti gadoo
gadoo xiiqiin wal makte ija lamuu boo'ichaaf imimmaan ishee waakkatte hidhii cicciniinnatte harka habootti fatte ciniinsuu bara dheeraa boo'icha shamaraaf beeraa du'aan gafaaf quxisuu isa cabsee naaffisu haloo xiiqiin wal makte lubbuu du'a dhaammatte ciniinnadhuu miixadhuu fiiguu dhabdu tiradhuu du'aa facuucaa jalaa butadhuu dhahii malaa gaafas maaliif akka dhalatte lammiin keessiifaa beeku jiitoftee harka laatin baafadhu gadoo lakkoo jedhan. Galatoonni egaa gadoo lakkoon bara Oromoon hacuucamuu jalqabe kaasee hagammaatti waan jiru guutummaa guutuutti ibseera. Maaliif ijoolleen ishee dubarris dhiirris hundumtuu mana hidhaa jiru. Sanaa fi akka isheen harka hin laanne kan ibsudha. Qolli kitaaba kanarrattis keessa isaas wanti jiru. Bareechitee ibsiteetta galatoomi. Mee kitaaba kana gaafa barreessite gulaaltonni mana barumsaatti gulaalame moo erga mana barumsaatii booda kan gulaalame? Kitaabni kun egaa mana barumsaa yeroo hin jiru barreeffame mana barumsaadha ergan baheetii yaadotni haala yeroo sanaa keessa jiranii jirruu fi haala sabni keenya haala biyyi keenya keessa jiru irratti xiyyeeffateeti kan inni itti daddabalamaa ture. Sana boodadha kan inni gulaalame. Kan inni ittiin gulaalames barreessaa baay'ee jaalladhu barreessaa baay'ee beekamaa fi kanaan dura kitaabota jajjaboo barreessaa ture barreessaa Toleeraa Fiqiruu Gamtaa akkasumallee kitaabota 10 ol kan qabu barreessaa Taarraqaa Birraa kan jedhamu ammallee gara biyya ambaa kanatti deemee jira. Isaan lamaanidha kitaaba kanatti daddabee kan gulaale akka kanattidha ergan hojii dhaabeeti kan inni gulaalame jechuudha. Fakkeenya namni ankee kan barreessaa fi yeroo baay'ee barsiisaa afaaniiti kan kitaaba gulaalu. Mee namni dhimma og-barruu hin barre tokko namuma ofuma injiinera ta'e yookaan maastarsiisa qabaatu barumsa biraanii akka inni kitaaba gulaalu ni yaamamaafi. Kun akka kootti waan hin eeyyamamnedha. Nattis hin fakkaatu maaliif kitaaba tokko kan gulaaluu qabu tokkoffaa nama waa'ee og-barruu beeku yookaan immoo nama og-barruu irratti kanaan dura barnoota dabalataa qabu fi og-barruu keessa immoo yeroo dheeraa kan ture kennaa og-barruu kan qabuu fi og-barruu irratti immoo hojiiwwan adda addaa hojjetee lafaa kan qabu tun yoo gulaalame irra gaariidhaaniin. Durri amma fakkeenyaaf durri akka nagaa turetti kitaabi hin laatama manni maxxansaa suni manuma gulaalutu jira jedhamee ture. Kan kanillee na argina inni mee wantu kun akka. Ijoolleen tokko gaala akkas hin godhu beektaa. Yeroo baay'ee namoonni kitaaba gulaalanii dandeettii kitaaba gulaaluu qabanii fi ogummaa isaa qabanii xiqqoo hojiitti biiziin ta'u hojiin og-barruu kunillee baay'ee isaan mudda yeroo hin qabaatanii hojii sana biratti hojii dabalataa hojii dhuunfaa isaanii hojii dilee hin qabaatu. Sababoota kanaatiif barreessitoonni keenya baay'een isaanii dafanii kitaaba sana hawaasa harkaa uummata harkaan gahuudhaaf yookaan dubbisaa harkaan gahuudhaaf utuma hin gulaalchisin gara mana maxxansaatti erguuniin. Manni maxxansaa ogummaa mataa isaa danda'ee qabaaniin kitaaba maxxansuu boca kitaabaa hojjechuu wantoota akkas irratti kan inni hojjetu. Kitaaba kana immoo kitaaba ati hojjettee namni tokko barreessaa yoo ta'ellee yaada guutuu qaba jennee ni fudhachuu hin dandeenyuun. Og-barruudhaanis ta'e gama barreeffamaas haa ta'u walaloos haa ta'u waan hundumaatiin ciminni isaa ga'aadha jechuu hin dandeenyu. Maaliif namni akkuma nama ta'e jirutti numa dogoggora sana immoo kan sirreessuu hiriyyaasaa yookaan nama isa bira jiru nama cina kee jirudha. Kana sirreessuudhaaf immoo hojii og-barruu yoo ta'e namuma ogummaa og-barruutti qabutti kennameetii utuu yeroon fudhatamee irratti hojjetamee jabaatee bilchaatee ba'eetii irra gaariidhaaniin otoo akka sana hin ta'u ta'e gaariidha. An garuu kan hin naga'u yeroo tokko wanta akkasiin jiraata jedhama akkuma kee ifatti garuu wanta dhugummaa isaa beekuun qabu. Fakkeenya amma namooti hojiitti baay'atan jiru nama baay'ee nama quunname qaba. Hojii dhuunfaa isaa nama hojjetatu jira. Hojii mootummaas nama hojjetu jira. Namoonni immoo ati kitaaba namni 5-6tti kennachuu danda'a kitaaba. Mee otuu gareen dhimma afaan irratti baratee mana wayii bakka itti mana kitaaba gulaalan banee maaliif qarshii isaa argatu
argachuu sadhiisuu bakki itti waan akkasii argame maal sitti fakkaatame? Kun waan guddaadhaan maal seete gaamaa haaluma ammaa sabni keenya keessa jirurraa kaastee waan baay'een beektaatis gama ogbarruu Oromootiin wanti hundumtuu mijaa'aa mitiin garuu ijoolleen ogbarruu hojjetanii dhugaa dubbachuuf baay'ee jaboodhaan jedheen yaadan baay'een isaan galateeffachuu barbaada barreessitoota isa ta'u wallistoota ciminaaf quuqama keessa isaanii jiruutiin hojjetanii sadarkaa kanaan ga'aatti jiru ogbarruu Oromoo malee carraan isaan ittiin namoota ogummaa qaban ilaalchifatan yookaan dhaabbatni akkasii gama mootummaatiin illee qindaa'ee yookaan dhaabbatumti dhuunfaa tokkollee baasii jiru baasee waan akkasii dhaabee miti ofii isaaniitiin rakkoo baay'ee keessa bu'aa baay'ee keessa darbanii namuma ogummaa isaa qabu iyyafatanii kadhatanii yeroo isaa fudhatanii namni sunis yeroo isaa dhiisee irratti yeroo isaa dabarsee gulaaluu gulaaluutiin gama kan biraa gama aartiitii gama walluutiin illee daayirektingiidhaan maal wantoota akkasii kun yeroo isaanii kennaniitudha malee dhaabbatni akkasii jiraate miti garuu dhaabbatni akkasiitu jiraateeti ogbarruun Oromoo isa amma jiru irraatiin caalaa nama hawwataa deemanii dhalootaaf illee waan gaariitu kaa'amaa deema isa amma jiru caalaa jechuu godha. Gama kanaatiin waldaan barreessitoota Oromoo ammanaa jajjabaachaatti jira. Namoota kitaaba gulaalan koreesaa dhaabuudhaafis wantoota akkasii haala mijeessaatti kan inni jiru. Akkasumallee gama weelluutiin illee sabni keenya ijoolleen keenyatu jajjabaatanii dhaabbatni akkasii dhaabbateeti waan gaariitu kana caalaa hojjetama maaliifi saba keenya keessa kennaadhumaan duruma achumaas dhufarraa kaasneeti namootuma maaliif maatii qonnaan bulaa keessatti guddanne isaanuma birallee aartii gaggaariitu jira gama geerarsarraa kaasne aadaa ajjeesaa aadaa fuudhaa fi heerumaarraa kaasne olaallee innumtillee ogbarruu mataasaa danda'eedhaan sun waan gaariitu jira gatii ta'ee fi kun immoo yeroo ogummaadhaan gama saayinsiitti dhufee ogummaadhaan gaafa masakamu gaafa dabalamu waan gaariitu hojjetamuu danda'aniin aartiin keenya baay'ee guddatee addunyaatti kana caalaa mul'achuu danda'a jedhee yaadatu dhaabbatni akkasii kun gama barreessaanis gama wallistootaanis dhaabbate. Rakkoo guddaan jiru namoonni baay'ee yeroo dhufanii as ta'anii haasa'anii rakkoo dubbisuutu jira namoota keenya uummata keenya biraa uummati gosti biraan guyyaatti yeroo namni miiliyoonii tokko fa'aa kitaaba dubbisee oolutu jira tilmaamaan kan ba'ame Oromoon garuu kitaaba dubbisaa hin jiru barreessaa garuu jira jedhan. Mee utuun dubbisinni kitaaba barreessuu hin danda'ama? Utuun dubbisin kitaaba barreessuu. Maddi kitaaba barreessuu maali? Maddi kitaaba barreessuu dubbisuudhaan inni jalqabaa jechuudha. Inni jalqabaa dubbisuudha inni lammataa quuqamaaf kennaa keessa kee jiruudhaan. Maaliif dubbisteedhuma quuqamni yookaan kennaan keessa kee hin jiru taatee jennaan gama barreessuutti fiddee keessa kee wanta jiru hin baastu ta'ee yoo ta'e dubbisuun kee jireenya dhuunfaa keetiif si fayyaduu danda'aniin barreessuuf si fayyaduu dhiisuu danda'a jechuudha. Garuu quuqamni keessa kee jiraatee jennaan wanti ati nan barreessa jettee yaaddu sammuu kee keessatti uumuu kan dandeessu yoo ta'e baasteen barreessitaa jechuudha. Maaliif wanta dubbistee fi wanta hawaasa keessatti ilaaltu fi beekumsa mataa kee irraa kaasteeti kanatti waa barreessitu gatii ta'eef jechuudha. Rakkoon kitaaba dubbisuu dadhabuu keenyaa maalirre? Rakkoon kitaaba dubbisuu dadhabuu keenyaan akkan yaadutti maal seete egaa bal'inaan keessa gadi seenanii dubbachuun amma kanatti hin barbaachisu. Maaliif rakkoo keessa jirru wantuma ati beektuudha. Akkuma bal'inni saba keenyaa baay'inni saba keenyaa jiru barreeffamoonni keenya illee baay'eedhaan. Rakkoon keenyas baay'eedha. Rakkoon keenyas baay'eedhaan. Rakkoowwan baay'eetu immoo jiraanii akka itti hin dubbisne kan godhu. Maaliif egaa akkuma ati argitu dargaggoonni keenya baay'een isaanii gama rakkoo saba isaanii dubbachuutti wantoota sanatti dhaqan isaan of qabani. Warra kaan immoo hojii idilee dhuunfaa isaanii duukaa jiru. Deeggarsi qaama barbaachisurraa akkuma sila jenne baay'inaan hin jiruuni. Maaliif dhaabbati tokko otoo jiraatee dhaabbatni gama ogbarruu beeksisu tokko ogbarruu Oromoo cimsu tokko otoo jiraateeti waa'een ogbarruu ifaa ta'e mul'ata. Ogbarruun ba'e sun immoo akka uummatni immoo akka inni iyyafatee dubbisu iyyafatee yoos fiilmii ta'e ilaaluu taasisa yoo barreeffama ta'e immoo akka inni iyyafatee waan sana bira ga'ee dubbisee beekuu qabu isa kakaasaa jechuudha. Kana immoo dhuunfaanidha kan itti nuti adeemaatti jirru baay'inaan beektaa. Rakkoonni kan biraan gama
ogbarruu keenyaatiin tiifoozoo wanta jedhamutu jira beektaa argite. Ijoolleen keenya baay'een isaanii ammatti anaan beektaa yoo ta'e waanuma sakan kootii sana qofaa'idha kanatti beeksisuu barbaaddu. Kanatti argachuu barbaaddu waanuma sakan kootii kana akka namni argatuufis barbaadda. Garuu hojii kan biraan namni kan biraan kan hojjete namni ati kan ittiin beekne hojii sana hojjedhe caalaa ga'umsa gaarii qabuu fi ergaa guddaa dabarsuu fi barumsa gaarii kennu kan lafaa qabu hin jiraan. Wantoota akkasitti gareedhaan wal qoqqooduutu jira biyya. Kanaaf wanti gareen kun dhaabatudha. Wanti garee sun tola. Yooma tokkuma ta'ee akkumatti tokkummaan alaabaan kun ol ka'e yoo tokko taane waa inni wal guddisuu, inni barreessus, inni fiilmii hojjetus, inni muuziqeessus tokko ta'uu danda'a. Wal duukaas beekamuu danda'a. Sirbitoota inni muuziqeesse yoo sirbe yoo beekame, inni kitaaba barreesse yoo beekame, inni fiilmii hojjete yoo beekame Oromootu beekamee jechuudha. Maaliif kaayyoon inni guddaan sabaa fedha dhalootaa fedha wanti kun kan hojjetamaa jiru malee dhimma dhuunfaa yookaan bizineesii dhuunfaatiif miti. Bizineesii dhuunfaatti yoo deebi'es gaariidha garuu sadarkaa sanarra hin geenye ammana. Akka inni hawaasaaf ta'uuf akka inni dhalootaaf ta'uuf akka inni dhalootni wal faana dubbisee eenyummaa isaa beeku eenyummaa isaatti jabaatu fi akka inni sirriimatti immoo amala dubbisuu godhatuu fi ogbarruun tokko kitaabni tokko yoo ba'e namni hundumtuu kitaaba isa kan tokko sana wal faana beeksisuu qaba. Akka inni dubbifamuuf wal faana saba namoota dubbisan kakaasuu danda'u qaba jechuudha. Waa'ee dubbisuu fi namni bitachuu irratti wanta amma PDF jedhamee teelegiraamas haa ta'u sooshaal miidiyaa tokko tokko irratti godhamu barreessaa fi bu'aa qaba yookaan yoo bu'aa qabaachuu baate miidhaa qaba. Maal seetee miidhaan inni qabu yoo gama miidhaa isaatiin dursinee kaasne kitaabni tokko yoo PDF'dhaan yookaan soofti koppiin isaa fe'amee sanarraatii namoonni dubbisanii teknooloojiin nuti biyyi keenya keessa jirtu sadarkaa sanarraa hin geenyeen tokkoffaa haandil gochuun itti ulfaachuu danda'a nama kitaaba sana online itti fe'atee fi gaafuma sanarraa kaasees kitaabni isaa dubbitamuu dhiisaan jechuudha. Namni kitaaba sanaa qarshii itti baasee hin bituuniin barreessaan tokko immoo kan inni kitaaba barreessu akkuma silasitti bu'aa bayii baay'ee keessa darbeeti qarshiin illee akkuma kana qarshii itti baasee hojjetu ni qaba. Kanaaf namni kitaaba sana barbaadee hin bituuniin maaliif online marraati kan inni buusee dubbisu malee kitaaba akkas qaamaan kitaaba biteenii yookaan dubbisuudhaaf fedhiin qabaatu jechuudha. Kanaaf miidhaa jechuudha. Miidhaman qaba garuu faayidaan isaa inni guddaan namoota baay'ee bira ga'uu danda'aniin kitaabni tokko raabsuudhaaf rakkisaa ta'uu danda'aniin iddoo hundumaadhaan ga'uu dhiisuu dandeessaaniin biyya keessattis biyya alaattis akka inni dubbifamuuf namoonni kitaaba sana argatanii ergaa sana akka itti fayyadamaniif gochuudhaaf online irratti fe'amuun isaa faayidaa qabaata. Faayidaan isaa inni guddaan kanadha. Egaa galatoomii waan baay'ee ibsiteetta walitti deebina. Daawwattoota keenya akka isaan hin mukoofneef mee yookaan sirba yoo hin dandeessa ta'e sagaleedhaan naa jetta. Kan achi keessummoota keenyaaf eerta. Sirba moo? Sirbas haa ta'u waan daawwattoota keenya egaa bashannanuu qabu. Barumsa fudhachaa bashannanuun waan barbaachisaadha waan ta'eef daawwattoota keenyaaf. Okay. An ofii kootiif illee kan sirbu garuu sirba yoon affeereen hin danda'a. Sirba Haacaaluu Hundeessaa keessaati egaa Waaqayyo lubbuu isaa nuuf haa maaru jecha sirba galatoomaa jedhu. Sirba galatoomaa jedhu sana kan weelloo isaa kan xumuraa dhiyoo bahee kana keessaati sirba galatoomaa jedhu affeeraniin daawwattoota keenya. Daawwattoota keenya turtiin barreessaa gaarii Mangashaa yookaan Abbaa Booraa gaarii Abbaa Booraa waliin taasisaa jirru hin xumuramne ittuma jirra reefuu jalqabna. Akka isin hin mukoofneef sirba Haacaaluu Hundeessaa kan albama xumuraa kan inni hojjete lubbuun biraa darbe lubbuusaa waaqni haa qananiisu jenna galatoomaa sirba jedhu daawwannee walitti deebina haga xumuraatti nu waliin tura. Daawwattoota keenya walitti deebinee jirra sirba Haacaaluu Hundeessaa kan albama xumuraa galatoomaa jedhu hordofnee walitti deebineerra haga xumuraatti nu waliin turaa isiniin jedha. Egaa kitaabni kee Gadoo Lakkuu kun mee akkam uummata bira ga'uusaa uummata bira sii geeraa akkatti barbaaddetti?
kitaabni gadoo lakkoo akkan barbaadutti uummata bira hin geenye. Rakkoon jiru maal? Rakkoon yeroo sanaa gaa gamuma eebbisuusaa jalqabuma guyyaa eebba isaatirraa jalqabee rakkina qaba beektaa. Yeroo sana gara giddu gala aadaa Oromootti eebbisiisna jennee gaafannaan bada makanatti eeyyamamoo hin taane irra deddeebinee gaafannee dhisnee bakka biraatti dhaqannee eebbisiifne. Achirraa kaasnee akkuma salasitti hojiin baankii kun xiqqoo nu muddaa yeroon itti ba'ee kitaaba kana bakka hin ga'uu qabuun hin arganne beektaa yeroo akkasii hin arganne manuma kitaabotaa tokko filadhe. Baay'een isaa mana kitaabota akka Adaamaa, Naqamtee, akkas gara Buraayyuu kanas mana kitaabaa tokko filadheera. Egaa isaan akkam akka isaan godhan hin beeku. Adaraa jedheen imaanaadhaan itti laadhadhe isaanitti akka isaan seeraan biyya ittiin ga'uu qaban illee ga'anii fi akka namoota bira ga'uu qabuun akka inni ga'u imaanaatti laadheera garuu akka ga'uu qabutti immoo hin geessisneen. Mee amma namootni daawwachaa jiran kitaaba kee yoo barbaadan eessaa fi haala akkamiin akka argachuu danda'an daawwattoota keenyaa? Kitaaba koo argachuu yoo barbaadan baay'ee gama feesbuukiitti Gaarii Abbaa Booraa jedhuutiin naqunnamuu danda'u. Maaliif piroofaaliin koo achirraa haalaan jira. Inni kan biraan mana kitaabaa yoon eeruu barbaade mana kitaabaa yoomiyyuu hin jira. Akkasuma mana kitaabaa yoomiyyuu hin jira. Yeroo sana gara Naqamteetti kan arge kitaaba mana uffata aadaa Muuneet Badhaasaa kan jedhamtu turteetti ammallee bakka jijjiirtee jirti isheen. Gara sana tureeni Naqamteedhaas mana kitaabaa tokkotti argachuu danda'uuni. Akkasuma Adaamaatti mana kitaabaatti argachuu danda'u. Mana kitaabaa 2 argachuu ni danda'uuni. Akka kanadha garuu baay'inaan daayirektii yoo argachuudha barbaadan kanaan naqunnamuu danda'u jechuudha kitaaba koo. Egaan daawwattoota keenya kitaaba gadoo lakkoo jedhu irraatii waan hedduu barachuu dandeessu waan ta'eef fuulbarruu Gaarii Abbaa Booraa yookaan feesbuukii isaa irraatii argachuu dandeessu. Ittiin teekstii barreessuu fi dandeessu achirraan isiniin ga'a waan ta'eef bitadhaatii dubbisaa waan baay'ee irraa bartu haga xumuraatti ammallee nu waliin tura. Egaa barreessuu qofa osoo hin ta'in sagaleessitas walaloo kana ni hojjetta. Mee akkam meeqa hojjetteerta waan uummata bira ga'edha? Uummata bira ga'eera walaloon ani sagaleedhaan kanaan dura hojjedhe kan sooshaal miidiyaa yookaan miidiyaa hawaasaa irratti kan beekamu dubbadhu Finfinnee kan jedhu kan yaadannoo Hacaaluu Hundeessaadhaaf kan hojjetame jira. Halkanuma guyyaa inni boqotee sana hojjetamee kan dhumedha. Ergasitti Boriisaa istuudiyoo seenatti kan hojjedhe xumure. Egaa namoonni karaa OMN miidiyaa yookaan Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiidhaan gara sana hin beeku. Yuutuubii irras ni jira. Kan biraan walaloon ani sagaleedhaan hojjedhe isa kan jedhu yaada gawwilmi namaa kan jedhuu fi arga kan jedhudha. Walaloo afuridha kan sagaleedhaan kanaan dura hojjedhe jechuudha. YouTube irra jira. YouTube irra ni jira. Mee gamma gammachuu jirta? Kitaabaanis fakkeenya amma YouTubeidhaan duraattis illee feetee jirta. YouTubein kun akkam galii argamsiisaa jira? Namootni baay'een amma sirba koo abaluun fuudhuu didee walaloo koo abaluun harkaa fuudhuu didee jedhu rakkoon isaa maali? Ani walaloon kanaan dura sagaleedhaan hojjedhe walaloon sadii hafuuraa wajjin kan wal qabatudha. Kan agamaa amantiiti jechuudha. Sun akkasumatti hawaasa bira ga'u kan gatiin barbaadeef yuutuubii nama dhuunfaa irratti dhaqana. Gatiin barbaanne achi keessaa walaloo tokko garuu gatiidhaan walii gallee itti kanan laadhiif nama sanaafi akkan walii gale sanatti nageera nama sun baay'ee na jajjabeessira egeree miidiyaa kan jedhamu irratti dhaqanan inni na qunnameen ergee fi waanuma walii galleen yeroo suma naaf xumure mucaa ogbaruudhaan nama jajjabeessudhas namni suni gaaddisaa dhufeeraa jedhama. Isa qunnameedha kanan yuutuubii kan dhuunfaasaa irrattidha kan inni fe'ame jechuudha. Egaa kan yeroo Hacaaluun boqote sana hojjette jira. Mee sagaleedhaan hojjettee istiidiyootii gadhiisna. Sagaleedhaan jalqabuma isaa gaamuraasuma irraa jedhee isaaf immoo kan istuudiyootti hojjetame yoo dhaggeeffatan irra gaariidha jedhee yaada. Dubbadhu Finfinnee kan jedhudha. Maal taate Finfinnee maaliif dhiiga dhugdaa? Utuu ilmaan kee iyyuu ati rafuuf mugdaa?
lubbuu lammii keetii dhiiga goota meeqaa odoo sittin beekin liqimsitee ormatti firoomte lammii kan kee galtee diina ol galfattee lammii kan kee galtee diina ol galfattee diina qawlaa bantee nu gantee lafee gootaa nyaatte diinatti ho'ite galaaniif dhaamottee diinatti ho'ite bara dhufaa darbaa maqaa kee finfinnee gaddi heddummatee boo'ichas nuffine bara dhufaa darbaa maqaa kee finfinnee garaan jabaatee yeroo akkam hammaattu bakka hin galletti yoo caaluu waammattu jedheeti kan inni ta'uuf walaloo dheeraadha. Keegaraan jaba. Istiidiyoo irraati gadhiisna nuti walaloo baay'ee garaa nama nyaatudha. Koomiidha. Koomii Finfinnee irraa qabdudha. Finfinneen gootota Oromoo hedduu kan isheen of keessatti fudhattedha. Si'a tokko akka nama ganuu wayii taati. Dogoggortee haa ta'u hin barre. Egaa deebiinsaa booda numa dhufa. Istiidiyoo irraa fi irree walitti deebinaa jechuudha. Dubbadhu Finfinnee. Maal taate Finfinnee maaliif dhiiga dhugdaa utuu ilmaan keeyyuu ati rafuuf bugdaa lubbuu lammii keetii dhiiga goota meeqaa odoo sittin beekin liqimsitee seeqaa ormatti firoomte lammii kan kee gantee diina ol galfatte diin qawlaa bantee nu gante lafee gootaa nyaatte diinatti ho'ite tufaatti qorritee galaaniif dhaamottee bara dhufaa darbaa maqaa kee finfinnee gadadoon baay'atee boo'ichas nuffine ati keegaraan jabaatee yeroo akkam hammaattu bakka hin galletti yoo caaluu waammattu hacee ilma sabaa kan dhugaan dabsine imala dhugaa irraa miila isaan maqsine hacee seenaa boolla seenee morma qabee baasu sagalee al tokkoon kumaatama raasu hacee gaafa xiiqii gaafa dhugaa himuu gaafa iyya lagaaf roorroon isaanii cimuu hacee abbaa firaa lammii irraa hin oolle dhugaa baasuuf malee dharaaf nama lolle boollatti maaf waamte bakka isaaf hin malle fuutee maaf godaante bakka inni nuun galle maaliif ree Finfinnee maa garaa jabaatte maa nutti jarjarta galmee du'aa baatte haceen maal si godhe Finfinnee naaf himi maaliif yeroo malee kichuu nyaataa rirmi maaliif yeroo malee kichuu nyaata rirmi goota yeroo lammiin muddamarra jiru jirra jedhee weelluun dhibee isaatti furu hacee yeroo qeerroon rasaasaan waadamu maalan jira jedhee qabsoottacha deemu alangaa xiiqiitiin sammuu waxalamu garaachaas waadamu qaalii sagalee kiilolee soqaa holqa seenaa maaliif du'aaf laatte jiraachuu saafeenaa guyyaan wixataa sun maalumaaf bariite maaf hin dukkanoofne guyyaa sanaaf dhiitee akka manaan baane manatti sahiite dubbadhu moo hoggaa manaa ba'e eenyututti dhufee milkii abaaramaan daandii isaatti cufee dubbadhu Finfinnee afaan kee saaqqadhu dhugaa sirka jiru himiitii haqadhu boqottus boqodhu akkamiin Finfinnee osoo inni si faarsuu osoo xiiqiin seenaa waa'ee keetiif xaarsuu osoo mahacaaluun siif harqee gadooduu sababii keef jecha ormi sittiin ooduu akkamiin akka du'a isaa dhoksuuf yoo adooddu maaliif ree Finfinnee dubbadhu maleessaa qawween ittiin gaafas dhabe lubbuu isaa har'a eessa jira mana isa kam keessaa akkamittiin du'e hacaaluun hundeessaa Finfinnee dubbadhu mee maal icciitiinsaa inni nu dhoksite haceen maal faadhaame waggaa geggeessite geggeessaa hammeenyaan gaafa galaafatte hacee qaaliin keenya mee maal faadhaammatte nun dhoksin Finfinnee gara jabeenya keen erga du'aaf laatte gaaffin nun hambisin dhaamsa isaas nyaattee wal faana sawwaalte yaa ijoollee biyya kootii hundumtuun haadhoo kootii siin hin jennee Finfinnee nuuf himi maaloo dafii guyyatti sana qofaaf maaliif garaan laafneefi seenaa rirmi hin nyaatu lubbuu kiyyan baasinii imimmaan dhiiraa buuftee qeerroo garaan raasinii siin jechuun isaa hin oolle Finfinnee dubbadhumee utuu siif kufee ka'uu gootni sirkatti dhume yaa Finfinnee dubbadhu hacaaluun maal kan dhaame yericha fuuncaa keetiin lubbuun isaa sakaalame gaafa harka keetti dhugaan isaa haalame
utuu hin obbaafatin yeroo lubbuun isaa jiru oggaa cachee si diduu si wajjin dhugaa ciru maal dhaammatee adeeme maal faa jedhe Hacaaluu sobaa fi fafakkeessaaf yeroo si dide haaluu oggaa lubbuun isaa morma isaatti rakkattu yoo abiddi rasaasaa mar'ummaan isaa waxaltu maal dhaammate reegooti maaliif ree kan waakkattu dubbadhu kaa Finfinnee ilmaan isaaf maal dhaame maal faa himatee sokkee yeroo duuti sun dhufee isa qabate kokkee Oromoof waa hin dhaamne qeerroof waa hin kudhaamne maqaa nama ajjeesee quba isaa sosochoosaa akka wanna barreessee tarii akkas yoo jedhe ilmoo ko an du'eeraa jabaadhu itti fufi seenaa ol siif kaa'eera dhugaa qofa qabadhu daandii isaarra imali seenaa kukkufe kaasii lammiidhaaf mala mali lubbuu bili qabaatuuf alagaadhaaf bitamtee garaa kee fofillaatiin gola keessa adeemtee saba kee falmii du'ii laggasaa wagii ta'ii lammii kee falmii du'ii taaddasaa birruu ta'ii olii qaadingil ta'ii yoo jedhe hin beekanii nutti himi maleessaa dubbadhu kaa Finfinnee dhaamsaa Hacaaluu Hundeessaa dubbadhu maaloo Finfinnee dhaamsaa Hacaaluu Hundeessaa. Gaarii Abbaa Booraa Waxabajji 30 bara 2020 Finfinnee. Egaa walaloo daawwannee irraa dhaggeeffannee walitti deebinees jirra. Mee kitaabni yeroo barreeffamu namoonni tokko kitaaba barreesseera jechuudhaaf namoonni barreessan jiru. Kitaabni barreeffamuu qabu wanta namni irraa hubachuu danda'u qaba. Yookaas bashannansiisuu qaba, yookaan barumsa sii kennuu qaba. Yookaan immoo yeroo baay'ee manaa ban dubbata waan gara fuulduraatti ta'u kana. Mee namni kitaaba barreessuu qabu an kitaaba barreesseera akka jedhuuf moo maal of keessatti hammachuu qaba namni kitaaba barreessuu qabu maal gochuu qaba dursee? Kitaaba laga marqaa jennaan hundumtuu hojjetoo guuree yaa'ee jedha Oromoon. Kitaaba barreessuun akka kootti waan salphaa natti hin fakkaatu. Maaliif gatiin ofii koof barreesseef osoo hin taane dhugaadhumattis immoo waan guddaadha kitaabni. Waan bor darbee dhalootaaf taa'uudha. Waan dhalootni kanaan duraa dhufan illee istaajabuu danda'anidha. Maaliif kitaabumti gaafa barreeffamu dhugaa hawaasa keessa jiru wanta dubbistee fi beekumsa dandeettii keessa kee jiru kalaqa sammuu sanarraati hundaa'eeti gatii ta'ee fi wanta dhaloota barsiisuu danda'u qabaaniin. Akkuma jettee bashannansiisuu barsiisuu eenyummaa sana beeksisuu akka inni beekuuf jajjabeessuu danda'u qaba kitaabni tokko yoo barreeffamu ta'e jechuudha. Kanaaf kitaabni barreeffamuudhaaf jalqaba dubbisaan jira nama kitaaba barreessuun dubbisaanii utuu hin nuffine akkamitti akka kitaabni barreeffamu erga hubanneeti kennaa keessa keenya jiru. Kitaabni akkamitti akka barreeffamu isa jedhuu fi amma yoonatti manni barumsaa aartii kan afaan Oromoon hin jiru. Utuu wanti kun jiraate namoota kitaaba barreessuu barbaadan waan fedheen illee haa ta'uuti deeggaruu danda'a jettee yaadda? Kana gochuuf maaltu ta'uu qaba? Mee akkam yoo ta'e ta'uu qaba? Kuni manni kaampaasiin amma akka fakkeenyaatti aartii and literature kan jedhu jira. Namoonni ogummaa akkasiitiin mana barnootaatii ba'anii waan baay'ee hojjechuu danda'u jedheetii yaada. Hanga irraattis wantoota gaggaariidha kan isaan hojjetanii jiranii. Oromtuu yuunivarsiitiidhaati baratanii ba'anii jechuudha. Garuu sana biratti immoo dabalame isaan qofatu waan akkasii hojjeta jechuun hin dandeenyuun. Maaliif namoonni beekumsa dandeettii qaban dubbisuu irraatiin odeeffannoo gaarii fudhatanii beekumsa ga'aa horatanii maatii keessatti guddatan irraati barumsa ga'aa akkasumallee sooshaal laayifii jireenya hawaasummaa keessatti waan gaarii sirriitti baratanii achi keessatti waan baay'ee
qanii waan baay'ee sammuu isaanii keessatti fudhatanii ba'anii hin jiraatuun isaan barreessuu ni danda'u. Garuu kan isaan barreessanii kennaa keessa isaanii jiruuf sana erga barreessanii ba'aniiti kitaabuma ta'a jalataniif jedhanii fuudhanii mana maxxansaatti deemuun yookaan fiiguun gaarii hin ta'uun. Otoo namoota akka ammaa kana barnoota dabalataa qaban yuunivarsiitii irraatii ogummaa isaa fudhatanii ba'an ilaalchisanii akkasumas akkuma sila jenne namoota kanaan dura ogummaa akkasiitiin wantoota baay'ee hojjetanii muuxannoo isaa qaban irratti dhiyaatanii hojii isaaniitti argisiisanii hojiin kun dhuguma hawaasan madaalaanii dhalootaaf immoo bu'aan buusaanii taa'uu danda'a seenaadhaaf jedhanii gaafatanii yoo hojjetan gaariidhaan maaliif namootuma barnoota isaa qaban qofaatu hojjetu jechuun maaliif ogbarruumti hangammaatti jiraataa ta'ee jiru afoollumti Oromooyyuu barnoota isaa qabaatanii osoo hin taane in jiraatu itti jiraatuuni waan jiraatan sana immoo gara ogbarruutti ofuma isaaniitiin kennaa keessa isaanii jiruutiin ogbarruu godhaniiti kan isaan jiraachisanii har'aan ga'anii jechuudha. Wanti sun immoo wanti hojjetamu sun immoo nama ogummaa isaa qabuu fi nama kanaan dura muuxannoo isaa qabuutiin yoo ilaalame hin jabaata dogoggora achi keessa jiru hin sirreeffama. Maaliif namni kamiyyuu yeroo hojjetu dogoggora isaa sana immoo nama ogummaa sana caalaa qabu fi ijji ati ittiin waa ilaaltuu fi ani ittiin ilaalu adda addaadhaan dogoggora tokko yoon utuun argin irraa darbee ati arguu dandeessa gati ta'eef dogoggorri sun immoo gaa seenaadha gati ta'eef kun jiraataa ta'eeti gati ta'eef yoo ittiin dogoggorti siin jedhanii dogoggorta kee gammachuudhaan fudhachuudha malee abaluu maaliif naqeeqe jechuunis isa kuffisa. Ol sin kaasu jechuudha. Kanaaf itti yaadnee akkuma wal guddisnuuf namootni dandeettii akkasii qaban irratti yaadanii bareedaa nutti fakkaata. Gaaffii kana akka inni hin kaasne kan godhu jalqaba irratti wanta inni hojjetu suni kan dhalootaa kan uummataa ta'uu akka inni ta'e sammuu isaa amansiisuu danda'u qabaaniin barreessaan tokko weellisaan tokko hojii ogbarruu kamiyyuu kan hojjetu tokko jalqabuma sammuu isaa kan amansiisuu danda'u hojiin hojjechaa jiru kan isaa osoo hin taane kan hawaasa isaatii kan saba isaatii kan dhaloota ganaa boodaan dhufanii gatii ta'eef wanta achirratti qeeqame irratti mufachuu utuu hin taane maalidha dogoggorri koo jedhee dogoggora sirreessuu danda'u qabu sana sirreessanii gara hawaasaatti gadi fiduu danda'u qaba. Galatoonni ibsa bareedaadhaan tiita. Amma immoo kan dhageetti kitaaba lammata qopheessaa jirta jedhan dhugaadhaan. Inni dhugaadhaan. Kitaaba akkamiiti? Kitaabni ani maxxansuu barbaadu kitaabuma kuusaa walalooti. Maaliif walaloo baay'een jaalladha beektaa? Walaloonni akka hubatamuu qabutti hin hubatamne ni naan gammaattiyyuu. Iddoo laatamuu fi qabuyyuu hin laatamne jedhee amanaan akka dhuunfaa kootitti jechuudha. Namoonni kan biraan waloo kan biraan waan inni jedhu hin beeku. Walaloon jecha tokko fudhattee jecha sana qofaatiin mata duree sana qofaadhaan kitaaba guutuu kan danda'u qabu ergaa kitaaba tokko guutuu danda'u kan barreessuu dandeessuudhaan. Maaliif mata duree tokko fudhattee achi keessatti bifa cigoodhaan iddoo baay'ee tuqtee ergaa hawaasaaf dabarsuu dandeessaa. Akkasuma keessa kee wanta jiru hunduma isaa baastee akka inni ifaa ta'u gochuu dandeessaa beektaa. Kanaaf walaloon baay'ee natti tolaan yaadota sammuu koo keessa jiranii fi dhugaan ilaalu walaloo sana keessa galchee wantoota baay'ee mata duree tokkoon cuunfee hojjechuu gatiin danda'uuf walaloon ani kitaaba tokko keessatti barreessu immoo walaloo baay'ee gatii ta'aniitii fi walaloo mata duree tokko sana keessatti yaada koo baay'ee sana cuunfee kaawwadhee gatiin darbuu barbaaduuf kitaaba walalooti kan hojjechaa jiruun. Akkuma kitaabni keenya kun waa raagee inni dhufaa jiru sunis waan fuulduratti nutti himu qaba. Dirqama gaa kun akkasuma dhagaa kitaabni akkuma dubbachaa turre ergaa danda'u dabarsuu danda'u qaba. Yoo erga bashannansiisaa mas ergaa dabarsuu danda'u qaba. Namni bashannane tokko ergaa isaa gatii fudhatee fidha kan inni bashananu wantoota akkasii dirqama of keessatti nama ta'anii. Xumurarra geera. Golgaan kitaaba sana hojjetame. Golgaan kitaaba bira hin geenye amma yeroodhaa fi barreeffamoota qindeeffachaa jira. Barreeffamoota qindeeffatu sana keessatti immoo dogoggoroota jiran irra deddeebi'ee ilaalaatti jira. Wanta keessaa hafuu qabanii fi wanta itti dabalamuu qaban akkasuma immoo wanta fooyya'uu qabu. Ergaan dabarsuu danda'u akka inni cimutti kitaaban kanaan dura barreessee fi hojiiwwan koo kanaan dura irraa gaarii kan ta'e. Gulaaltonni kitaaba sanaa warra duraati moo namoota haadhaa dabalate qaba? Gulaaltonni kitaaba sanaa namoota biraadhaan akkasii nama ogummaa walaloo
qabuu fi akkasumallee muuxannoo kanaan dura ogbarruu keessatti yeroo dheeraa qabu akkasuma dabalanii fooyyessanii hojjechuun yaalaa jira. Deebisnee wal arguun keenya nafuu jechuudha yeroo eebba. Kitaabi kee kunillee yeroo sana akka inni uummata bira akka gaariitti ga'uudhaan abdadda. Egaa amma namni tokko kitaaba barreessuudhaaf namoota isaaf fakkeenya ta'an baay'ee qabaachuu danda'a. Kitaabas haa ta'u jiraachuumaa fi waan tokko jechuuf fakkeenyi koo isa namoonni jedhan jiru. Mee ati namooti fakkeenya sii ta'an? Namni ani fakkeenya fudhadhu gama walalootiin walaloo akkan jaalladhuu fi akkan jabaadhee itti oofee walaloo barreessu kan na taasise waloo Ximqataa Kumarraati. Dhugaa dubbachuufis immoo waloo Dooktar Zalaalemiin yaasatti waloonni ani jabaadha jedhee yaadu dargaggeessa qaxaleedha. Walaloon isaa baay'ee ergaa qaba. Dandeettii walaloos immoo inuma qabaata. Waloo Ximqataa Kumarraadha kanan fakkeenya fudhadhu. Gama barreeffamaatiin immoo kitaaba akka Gurraacha Abbayyaa namuu daandiidhaan kan barreeffame akkuma salasitti kitaaba Toleeraa Fiqiruu Gamtaa Imimmaan Haadhaa kan jedhu fi kitaaba Yaadanii jedhu kitaaba asoosamaatiin kitaabota sanadha akka ka'umsan ogbarruuf qabu keessa kotti kan naaf gabbise jechuudha. Kanaaf isaanii fi fakkeenya gaarii sii ta'aniiru jechuudha. Fakkeenya gaarii ta'anii. Qolli kitaaba keenya amma dhufaa jiru akkati yaaddutti waan kana caalaa waan amma jiru ibsudha. Qolli kitaaba kootii yoo xiqqaatee maturree kitaaba sanaatii fi keessoo kitaaba sanaa ibsuu danda'u qaba jedheeti kana namanu. Maaliif qolli kitaabaa kallariin natti halluu natti fayyadamtullee barreeffamni achirra taa'ullee ergaa dabarsuu katee danda'u qabuuf akkas kanarra kan fooyya'uun hin ibsa jedheeti yaadaan. Gara xumuraatti fidaa jirra. Namooti fakkeenya namoota galateeffachuu barbaaddu jira miti. Sanarratti immoo mee utuu gara galateeffannaa hin ce'in dura Oromoon maal gochuu qaba? Dhimma aartii irrattis haa ta'u dhimma waliin jireenyaa irratti maal gochuu qaba? Oromoon dhimma waliin jireenyaa irratti inni jalqabaa tokkummaadha kan inni qabaachuu qabu. Tokkummaa kana egaa namni miidiyaa hawaasaa irratti ba'ee waa'ee tokkummaa hin kaasne fi hin jiru. Kunoo lubbuu isaa maaru malee wallisaan keenya gameessi kan yeroo darbe lubbuun isaa boqote illee waa'ee tokkummaa faarsuuti kan inni boqote. Eebbisaan addunyaa Hacaaluun Hundeessaa warri hojii gaggaarii hojjetanii darban kun hundi isaanii waa'ee tokkummaati kan isaan faarsaa darban. Egaa ammas tokkummaan yoo jiraate wal dhaga'uutu jira. Tokkummaa yoo jiraate galma yaadanii ga'uutu jira. Tokkummaa yoo jiraate yartuunis namatti roorristu beektaa. Kanaaf tokkummaan ni jalqabaa tokkummaadha. Tokkummaaf wal dhaga'uudha. Yoo tokkummaan jiraatedha kan wal dhaga'uun jiraatu gati ta'ee fi sanarratti sabni keenya akka inni jabaatu ergaan dabarfadha. Gama ogbarruutiin ijoolleen keenya waan isaan gochuu danda'u qaban utuu abdiin kutin haalota jiran utuu hin ilaalin hojii isaanii ogbarruu itti fufanii hojjechuu danda'u qabu. Maaliif hojii bor seenaaf taa'uudha. Yoo ofii isaaniif darban illee ogbarruu hojii isaan hojjetan hin ta'a gati ta'eef bor hawaasa saba barsiisa gati ta'eef jabaatanii hojjechuu danda'u qabu. Hanqinoota jiran utuu hin ilaalin yooma ta'e illee gama mana maxxansaatiin baasanii xumuranii yoo kaa'uu dadhaban hojii qaban hojjetanii xumuratanii kaa'uun gaariidha. Maaliif yeroon jijjiiramaa deema yeroon waan inni fidu beekamu harri bor miti bor har'arra hin caala gati ta'eef guyyaan borii gaarii gatii ta'uu danda'uuf hojii isaanii utuu abdii hin kutin nam dubbisaan hin jiruuni namni kitaaba bituu hin jiruuni jedhanii wantoota akkas akkasiitiin utuu hamilee isaanii hin cabsin hojii isaanii itti fufanii hojjechuu danda'u qabu. Kan biraan isinillee gama miidiyaatiin ijoolleen hojii gaggaarii hojjetan miidiyaan hawaasaa hin beekne dhokatanii kan jiran nama gara miidiyaatti fidu dhabanii kan jiran nama hojii isaanii mul'isuuf dhabanii kan jiran akkaataan isaan itti hojii isaanii mul'isan haalli isaan keessa jiran mijaa'uu fi dhiisee kan bakka mana taa'aatti jiran jiru beektaa. Namoota akkas akkasii kana gadi hawaasa keessatti gadi buutanii utuu iyyafatanii wantoota gaggaarii kan of harkaa qaban ijoolleen keenya baay'een isaanii hin jiruun akkas gootaniiti irra gaariidha jedheetiin abdadha yaadaan. Ammas xumura si'a lammaffaatiin jechaa jira. Muuziqaa xumuraa kan ittiin uummata keenya bohaarsinu nu afeeriiti. Waan dhaammannu walitti dhaammannu. Kan xumuraa sirba dhiyoo kana kan ba'e Leencoo Gammachuutiin kan hojjetame Saglii kan jedhu. Mee sagaleedhaan dhiyaalta?
sagaleedhaan otoo irra naaf dabarte gaariidha. An muuziqaa dhaggeeffachuun jaalladha. Otoo inni guddateefis hamma humna kooti ga'een an dhuunfaadhaan ba'uun an ba'aa fi sirba xiqqoo. Egaan daawwattoota keenya turtii barreessaa kitaabaa Gaarii Mangashaa waliin taasifnee akkuma itti fufetti jira. Amma immoo wallee xumuraa kan Leencoo Gammachuu Saglii daawwannee walitti deebina. Haga xumuraatti nu waliin tura. Ajjeesaan faajjatoora toora malee yaabanii yaakiilolee sirbi malee toora malee yaabanii yaakiilolee sirbi malee toora malee yaabanii yaakiilolee sirbi malee toora malee yaabanii yaakiilolee sirbi malee. Soqootannaa sangaan keenya battali barsangaan keenya battali irra keessa koofallaa garaa keenya gargari garaa dhiiraan beekani. Kanniisni farsoon soortuu yaa korma kooyyee dama bifaatti santi mantuufiin daabaran teessoo korma kooyyee eraa kooftaama koofee borri booraa ajjeesaan foocha kooraa borri booraa ajjeesaan foocha kooraa. Abbaan koo duruu jagna abbaan koo duruu jagna saglii lunnaan buudhani afaan kee duroo damma afaan kee duroo damma maasoo giddachuu malee. Abbaan koo duruu jagna abbaan koo duruu jagna saglii lunnaan buudhani afaan kee duroo damma afaan kee duroo damma maasoo giddachuu malee. Godii sirbii kullee yaadamma koo hortee warra daalame asasii dhiisas kommee yaadamma koo argaafansi beellame deemnullee waanuun arguu yaa korma koo miilaa kichuun muurani waan baanee bergataanee yaa korma koo gameessan takaalani safeeffattuu kuula shii sonee mudhiin sabbata sonee mudhiin sabbata yoo sirbituu sirba shii onnee maana dhiittata onnee maana dhiittata. Warra waatuutti sirbuu yaa korma kooyyee allee harkaan naasisu sirbituu silaa hiikoo yaa leenca kooyyee daabaraa natteessisu borri booraa ajjeesaan foocha kooraa borri booraa ajjeesaan foocha kooraa. Yaasumaa shangoomeetti kumaan kan shangoomeetti beektoolee filattuudha
Duumessa kee jalaa hoora isaa budduuffatu dargaggeessa kee jalaa dhiirri lama dubbatu maddaa keessa kaatanii maqaa gurreen geeraru gabbatamuun nuftarii jaallataan garaaniru abiddee korma goolee kan qaroon giddiimatu argitatu kommalee korma dhugaa boorratu abiddee korma goolee kan qaroon giddiimatu argitatu kommalee korma dhugaa boorratu ijaareen kabaa kabaa doggiin gaaddisaam duruu andeemee nagaa nagaa shakkee koorirraa tolu saana baajiru dhatte sanbatee narraa fudhu saana baajiru ta'ee wambadee barbaadadhu eetiriyaa 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 eetiriyaa. Daawwattoota keenya walitti deebinee jirra ammallee sagantaa keenya gara xumuraatti finnee jirra. Akkuma gaarii abbaa boraa yookaan gaarii mangashaa jedhee namootni dandeettii adda addaa qabdan yookaan immoo nama kana nu dhiyeessaa namoota jettan nu barreessuu dandeessu nu bilbiluu dandeessu ammallee gara xumuraatti nu waliin turaas ni jenna. Egaa gara xumuraatti mee dhumarratti dhaamsa qabaattu yoo jiraatee fi namoota galateeffattu yoo jiraate ittiin sagantaa keenya goolabna. Namootni ani galateeffadhu egaa ekeraan isaanii boolla isaanii daadhiin haa guutu bookni haa guutu jechaanii namni an galateeffadhu namoota akka Haacaaluu Hundeessaa faanuu Goobanaa faa warree utuu hojii barruu saba keessanii dadhabeeraan jedhin sadarkaa kanarraan geessanii utuu hojjechaa jirtanii waan gaarii uummata keessaniif lafa keessanii dabartanii baay'ee galatoomanis jechuu barbaada. Akkasumallee warri lubbuun jiran warra akka artist Alii Birraa faa dargaggoonni keenya haala jibbisiisaaf haala ulfaataa keessa ta'anii hanga irraatti illee wantoota gaarii hojjechaa jiranii fi namoonni qabsoo Oromoo keessattis ta'u hojii Oromoo utuu hojii hawaasaaf hojjetaa jiranii lubbuun isaanii darbeen galatoomaa jechuun barbaada. Akkasumallee dhumarratti dhaamsaan immoo sadhumaa ergaan ani saba Oromootiif dabarsuu barbaadu artistoota keenyaa fi namoota hojii barruu hojjechaa jiran warra akka artistii Buleessaa, Alii Birraa, Zarihun Wadaajoo, Ibraahimii fi namootni tokko tokko warra akka Haaloo Daawwii fa'aa jiru baay'een isaanii egaa carraan isaan mudatanii dhukkubsataatti jiru haala ulfaataadha keessa kan isaan keessa jiranii sabni keenya immoo warra lubbuun darbeef erga namni lubbuudhaan darbeetii bo'uu ofirraa amma danda'u qarshii tokko irraa illee jalqabeeni namoota kana utuu wallaannateetii mana yaalaa gaariitti deemanii akka isaan wallaanamanii lubbuudhaan nuuf turan akka isaan utuu nuu godhaniiti jedheetiin kanan ergaa dabarfachuu barbaadu namoota kana bira dhaabbadhaa gama dandeessaniitiin hundi keenyallee walii galleenii garee uumneenii akka dandeenyutti dhuunfaadhaanis garee uumne namoota kana bira dhaabbanne akka isaan fayyaniif ga'ee nurraa eegamuutu baanii fi isaan gatii guddaa nu kaffalaniiru gatii ta'eef nuti immoo gatii xiqqoo amma humni keenya danda'u irraa kaasne mana yaalaa gaariitti akka isaan deemanii wallaanamaniif gargaarsa isaan barbaachisu akka isaan bira ga'uutii fi utuu wanta barbaachisu amma humna keenyaa gooneeti gaariidha jedhanii yaada. Ergaa bareedaa dabarsitee atillee yeroo kee qaalii aarsaa gootee dhufteessitti nu gidduutti argamtee haasaa bareedaa akkasii uummata keenyaaf nu waliin gochuu keef hedduu galatoomii siin jedha. Ayyee galatoom. Daawwattoota keenyaa turtiin barreessaa gaarii mangashaa yookaan gaarii abbaa boraa waliin turre kana fakkaata ture torban nagaa isiniif haa ta'u. Ogeessi kaameeraa Habtaamuu Abarraa fi Kiyyaanuu Dorf turanii Angeetoo Lamaayooti haga torbanitti torban gaarii.